Meeqa qaba? Hoo wallahi makiinaa qaba. Fooqii Finfinnee ni qaba. Adaamaa ni qaba. Makiinaan isaa eessatti? Makiinaa biyya jiru san Kaanaadaa jira inni. Okay. Ay makiinaa Kaanaadaa yoo qabaaten taatuuf hin jee. As galuun nuuf. Makiinaa Kaanaadaa ni mana Finfinnee ni qaba. Adaamaa ni qaba. Kaanaadaa ittiin bobbee galuu qaba. Dammoo biyyatti illee nama bituu danda'a. Lakkee boo akkas taanaan maal egaa wantu bannaa'u kaampaanuma makiina bannaa. Mee maqaan maal jedhamee ni argama? Maqaan isaa sitti argamaa jira? Oromoo na gammachiisa. Arafati dhugaa rabbi maa. Yoo akkas hin jenne si buusuu danda'an ammallee. Dhihoo maaliif sin jedhu? Moobila wayii fakkii nana ajajjaara si qaba maal jecha? Jaartitii yaa barri faamiliin ajjaratan namni 215 kun jaartitii yaa Arafaati. Tajaajilti teetii laaffisee ishee jaartii sii ta'a ol ka'i dhaabbadduuti ifama na gaafadhu. Arafaat kana jaala maal ol maal taate? Maqaa si buusan kirkiriin danda'u si buusa. Arafaan maal jettu si mucaan suuraa qabbuusa rabbii jedhiiti. Garaana nyaata yaa Samiraa garuu qabeenya qabu maal isaa godhare? Qabeenyi kanaas rakkoo qabu qabeenya intini godhita. Mucaan miskiina beekta. Garaana nyaate wallahi. Garaana nyaate amma. Miskiina wallah ol deebis billaaleek. Waayina siin jedhu hin gootu moo hin gootu fidoo bante? Ati waan isii siin jette hin gootu si woo qabeenya. Nama rabbal qaaba mucaan kan bakka sii ta'ee jira wallahi anas siin jedhe. Maal taati si? Biraan dura bakka Waayina siin jeen goone. Ol ka'ii dhaabbadduuti siraan dhaabbaddu lubbuu yanaa si balleessanii famma jedhe. Loon akkasa jedhu lubbi maal? Biyya qaalii nama anas si balleessanii Jechuun baannaa si buusna kaanuti kadhaan hin jirtu nu bira. Kanaaf seera bibbi kiyya waan nu siin jenne dalagde. Ana wajjin Samiraa. Dhiifama jedhiin kakka. Dhiifama lubbiyyati anas si balleesse jedhiin. Lubbiyee I love you. Akkana kun maal sotti kanarra Arafaat I love you siin jedhe kalaasin Arafaat bakka mataan jeeqinatillee mataan nyaatti ollaatillee. Wallah kolfaaddu Arafaa hojii kee wallahi waan rabbitti godhu bichaa'u. Maatiin mana kiyya jaasa. Maarri Arafaati mee Arafaat wal baasatu bira baasa akkasitti akka hin gaddaasa wallahi sargii fataa goona mucaa sirraa deema kalaas. Of bira kaayee wal baasitiin. Hunda sargii nama taate. Makiinaa qaba jedhaa jira barmaan taate si makiinaa qabdaa musta'e. Kanaas nurraa qabbuus kaa makiinaa hin qabaan maal gootu si? Walaayyuu manaan qabu manaan baakees taa'ee nutti agarsiisa. Qirna jedhe qabu nu bara. Waluma faana buusnu bakka kalaas. Makiinaa hin qaba. Oyi buusin takkaan laallame. Yoo makiinaa namaallee nu agarsiisi. Makiinaa qabanna kootu fidoo beeyi. Mee makiinaa si finna qoyi lubbiya maan jechuudha mucaan makiinaa qaba mana qaba maali kanarra wal of bira achi baasi siin jira wallahi walirraa isin laala akka isin walirraa deemtan of bira kaayee jechuun baasi. Samiraa laal qaaqoo miti namni tokko suuta olii gala dhaggeeffadhu. Mucaan kuni ani takka farratti aadiin hin qabaa jedhe. Aadiin hin qaba makiinaan qabu mana immoo nan qabaa jedhe. Maal laa godhe namni kana? Kun amman qabaa cina laal banna eebada wallahi mucaan waan bareeda rabbal qayyaa ilaa walirraa deemtanis sin jira maal taatusi. Aina baraattu kana walirraa deemta walla of bira kaayee wal fuudhitiin akka hin gaddasan godhime wal bira taa'amma. Walla wal bira taa'amma. Samiraa narraa fiti mee dura sittiin himaa. Hin lallabin. Arafaa si ta'eem. Ayya. Oy. Ayya. Mucaan kun makiinaa akkasaa tahuu saahiba isaa tahuu wayiin kanamaa tahuu maaliin adda baafanna beekta aadii nu agarsiisu.
nuti agarsiisi nu agarsiisi amma akkas malee dubbii kijibaan deemanii miti. Dhugaa Akka mucaa keenya adii uffatu. akka mucaa keenya Harargee adii nu agarsiisanitti Akka mucaa eeggaddaa sanii ol baasi jechuudha. Maal taate tisi? Sargee uummatara qoda wallaahi ol baafna ol baasi. Gadi baay'isii mul'isaa nyaataa jira. Sanii miti adiin agarsiisi. Oofuun amma fakkeenyaaf saayinii kan ta'e. Samira ayyee bari yoo taasoof tokko hin dadhabneef si wajjin haasaa rabbal kaa'u yoo ati dadhabde natti hin tolu. Ati dadhabnaan naan ta'u beektaa taasoo kanaatti qabadha. Mutti gobel laal makiinaan tantee ta'uu fitti amantaami jedhe kahiitii adii na agarsiisi. Adii agarsiisu baannaan makiinaan 100% itti mul'isi siin dachaa jira. Makiinaan ta'u gurbaa sanii. Wallaahi mucaa kana argattee rabbi dhageeffannaa mucaa akkanaa kanatti qabattee jennaan hin ta'u dubbiin wallaahi lubbii walaa kabajnu maal taatisi agarsiisan mana waan fakkaatu argitan manni waan hin fakkaatu. Samira nama raatee dhageeffadhu akka nama raatee lallabini suuta olii gala afaan Oromoo haasofne waan ta'eef afaan Oromoo. Ayyee. Barmiira keessa dhagaadhamu. Micaan cinaa taa'u jiru sani maan jee nammaree kun tana agarsiisi jechuun jira koffii. Micaan cina saayimni isaa cinaa taa'u jiru ho'oon godinyaa fi jiran san. Maarree sitti agarsiisaan jiru maal ta'e tarafaati maal gadoo walirraa qabna. No makiinaan ta'e micaa saniiti malee ta'eetiif aslan. Kuni gaafii keessatti hin qabu. Wallaahi Samira daddartee micaan jedhin makiinaan ta'u gurbaa sana. Lubbiyyaa mucaa waan inni fakkaatu laal maal taatisi? Dhageeffadhu makiinaa keessaati. Dhugaan obboleessu. Mee Samira Dhageeffadhu maal rasitti baane kaasaan makiinaan nyaata nyaataa jirraa giseen ni baay'ee argitaa qoy kaayuu nu eegi. akka tasaa dee maaliif beeytaati? Waan Kaisaati kamaa. maasrajjaa maal qabdu? Arafaati sirraa buu maana jetta qoy. Bayi ba'uu dandeessa bayi anaa mita tosob bayi. Maamaas abbaa irraa walaa kabajnu arafaat maal jechuudha ban? Mucaa si agarsiisaa jira kanarra nabsee fi fuudhee si bira kaaree abboon maalinne. Bira kabajnu wallaahi. Samira ati waa siin galini jira maali ka jettu na dhageeffadhu akkanumatti hin qaaqini. Micaan kuni makiinaan tasaa silaa taate takka faratti akka micaa keenya kaan argisanitti ol baasee takka faratti ID wanta nagarsiisa. Maali maal jaan nibree nagarsiisa. Isii tanan jaalladha waan itti mujjira amma lubbii dhageeffadhu. Isii tanan jaallattaa miti waan isin agarsiisi isin jettu hunda agarsiisa. Afaan Oromoo qulqulluudha. Nun daraan wallaahi yookaan makiinaa hin gaafanna jechuu Oromoo makiinaa qabu. Maal hundi akka makiinaa qabu argatu. 100% fitti amannaan baasiitiin nibree na agarsiisi. Keetoo fitti amannaan. Yoo kan keetoo fitti nama bu'uu dandeessa amma bu'uu dandeetta. Okay? Akkasi. Echi naarsi dem. Maa Dhageeffadhu. Taane dammoo kana yaalan na aarsin. Maal jedhu? follow si godhe. Qabeenya. Bareedduu Oromoo hunda keessaa bareedduu Oromoo na gammachiisa. Qabeenya maal fa'a qabda? Kini kana bichaan qaba bu'an ati taa akkam barbaadde. An sillee sossobee fillee sossobu an kamisaan viidiyoo waraabuu tokkumaan qabaan agarree uumaan qabanammaan ammaan tana kuulii godhachaa jira lubbuyee. Naan taatu jechuudha. Qabuu maratachaa jirtaa? La ilaha illa rabmaan tanatti qabeenyi kuni beeyta sirrii goote waannaan jaalalaa takkaan nu dhugee beeyta lubbuyee sirrii goote waannaan jaalalaami waannaan maallaqaa dhugaa ka'eeti waannaan jaalalaan takka mashaqqaa isiin nu keeyse si galee. Mee namni kana yaa firoo kun dubbisaa isin kofalchisa. Yaa Rabbi wallahi billah. Dhiifamaati akkasi nuti bilaa maaloo qaban. Nubuyyee maa na darbite.